Jirratti argamni waan qopheessinii qabna gara qophichaatti sin dabarsina. Ayyaanni sirna gadaa godina Harargee lixaa aanaa Qunnii iddoo seena qabeessa Odaa Bultumitti ammajii 19 hanga 28 bara 2000tti kabajameera. Odaan Bultum odaawwan shanan Oromiyaa keessatti sirni gadaa itti raawwatamaa ture keessaa isa tokko. Ayyaanni kun kan eegale sirna buna qalaatiin. Sirna buna qalaa kana kan qopheessan mana baabboo afranii fi mana ittuu shanan. Akkuma hangafaa quxisummaa isaaniitti sunsuma odaa jala kaa'achuun sirna buna qalaa kan jalqaban. Sirni buna qalaa kun kan eegale eebba maanguddootiin. ربياهم هذا رموت ربياهم أما تمرنا خبرنا قليل ربي نقول ربياهم هذا رموت أنا ربي بكان نقول ربياهم لقد يروب دين جمري دا بلتم بلن جمري ورنا برنتما اتوالغان جمري قدانا إبسان جمري قدابر ألفنان جمري كان قدوتا قدار اتبولان جمري تبا دايمان دابا دايمان دقلشان جمري كان اتقدوتا قدان كيسا اتبولان جمري روبا جئتان نقا جمري تبا دايمان دابا دايمان دقلشان جمري Erga maanguddoonni eebbisanii booda mirrigatu jedhama. Mirrigni geerarsa yookaan qeexala. Abbooba diigaan qabne gaasiree dullumaan qabne ijaara diigaan qabne gaadhaamaa buqqisiin qabne sila yaaroo diyyagaa Oromoo maleen dhabe jaljallee mana eeragaa bulchii maayyeen jenne ilmannen jaga ilmannen jadaraja Oromo ilmannen jaga ilmannen jadaraja ilmannen jadaraja ga tuganin damaisani sibubba guyya lolli galega Oromo narrasani guyya kannan dubbega Oromo narrasani guyya ga bolo laga Oromo narrasani Oromo darrenga buga koma hurulan gabu mega bereza zauga dirsa ifdu bangabu Oromo budi yaga jizana nidagiya Mirgangari gari mana erati yirti Mirgangari mana eibati yirti Mata dure mirga Aji jalami tiyaguno mana eibati yirti Nagayanwa olchu nagayanwa bulchu Alatille nagaya manatille nagaya Namatille nagaya kuno sawatille nagaya Matitille nagaya watitille nagaya Roballe nuwa rob subuka chita rabbi nuwa magarsu Yamana eibati yirti Ifinde manankaba manandi gamnenkaba Wallaga manankaba manandi gamnenkaba Wallois manankaba manandi gamnenkaba Orama manankaba manandi gamnenkaba Kaba manandi gamnen kaba Hararge manan kaba manandi gamnen kaba Wallo lafa Oromo Yeme fitundan dayu lafa fisan sin kaba Delma naramo saba fisan sin kaba
kaba samalangidi kaba malangidi do kaba me gufu butu daddabe arbidullah me gufu butu daddabe turati bute be khabira khutu daddabe ayundullah me ramuru daddabe turati mure be khabira khutu daddabe Buna qalaan kan qophaa'u firii bunaa jiidhaa fi dhadhaa irraayi. Bunni jiidhaan wanni filatameef maaliif? Buna jiidha sun tola jechuuf. Mayra jechuuf. Oromoon mayra jechuuf magariisa kana filanne. Buna qalaan kan qophaa'u wal qarqaarsaan dhiiraa fi dubartiinis wal qixa irratti hirmaataniin yoo ta'u, kun immoo sirni gadaa hangam wal qixxummaa dubartootaatiif mirga kan kennu ta'uu mul'isa. Inumaayyuu jedhan maanguddoonni yoo dubartiin buna qalaa irratti hin hirmaanne sirni guutuu miti. Gaheen isaanii seenumti odaa bultumtuun yoo dhalaan keessa jiruu baate hin taatu. Inni taatu mirga jabaa qaban. Gulantaadha bakkeen tun. Waajiraan carcar kana keessa jiru Oromoo torba jenna. Waajiraan torban kana keessa waan odaa bultum kana. Waajiraan torban kun ta'onaattu jira ta'onnaattu jira jedhan. Ta'onaa sadii ta'onnaa afuri. Afran kana gaafa dhufnu dubartiin hafuun qabdu. Siinqee fi fudhattee ciicoo fudhattee hilla fudhattee dhufti. Hilli yoo isii duuba qalan hin guutamu jechuudha. Yoo isin dhufuu baattu ni oolawu mirgi isaan qaban kana. Ilmaa ni oolawu yoo dhalaan keessa dhufuu baate. Haati manaa keessa dhufuu baatte hilla biroo jaattu raaga qabaa ilmaa gaarii miti. Odaa bultum kanaawu namni abbaa gadaa jedhan ha hilla kanaa deemu isii dhiisee dhufuu hin danda'u. Isii yoo dhufee dandumate heerri isaa hir'uudha jechuudha. Wanni heera guutu dubartiidha jechuudha. Yommuu dubartiin abidda qabsiistu dhiirri immoo firii bunaa dhadhaan walitti maka. Erga firiin bunaa fi dhadhaan walitti makamee booda iddoo afuritti qoodama. Maaliif iddoo afuritti qooduun barbaachise laata? Afran mucha saayyaa jechuudha. Horiin mucha afur qaba jechuudha. Kanaaf afur bakka afuritti goonaa.